Yoo yakkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota televezyiinii waliif oduuwwan keenya akka guyyaa sanbata diqqaadhaa kasinitti manboruu mashiitiin. Murtee mana marii federeeshiniitiin guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kabajamuu haga eegalee marsaa 18ffaa dhaqqabee jira. Guyyaan kunis sadarkaa biyyaalessaatti bara kana marsaa 18ffaa fi magaalaa Jijjigaatti ni kabajama jedhamee jira. Sadarkaa Oromiyaattis magaalonni Oromiyaa kanneen akka magaalaa Finfinnee, magaalaa Baatuu, Ciroo fi Kabroollee qophii kana sagantaalee garaagaraatiin kabajutti jiru. Guyyicha ammoo mata duree hedduminaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyaatiif jedhuun sagantaalee garaagaraa fi marii paanaaliitiin kabajamee jira. Magaalaa Finfinneettis guyyaan kun hardhaa sagantaa garaagaraatiin kabajamee jira. Afyaa'ii mana maree federeeshinii Aadde Zaharaa Umadii fi afyaa'ii mana maree magaalaa Finfinnee Aadde Buzeenaa Alqaadirii fi qondaaltonni mootummaa biroosii sagantaa kabaja ayyaana sabootaaf sablammootaa uummattoota Itoophiyaa kan magaalaa Finfinneetti kabajame kanarratti argamanii jiru. Walitti qabaa boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa muuduuf jecha kaadhimamtoonni xumurarra dhaqqaban lama adda ba'uu koreen calaltuu hoggansa boordii filannoo biyyaalessaa beeksise. Koreen kunillee sadaasa 3 kaasee haga sadaasa 13 bara 2016tti eeruuwwan 56 walitti qabachuusaa addeessee jira. Hojii adda baasuu hojjetameen namoonni dhuunfaa 5 adda akka baanis ibsamee jira. Namoota 5 adda baan kana keessaa ammoo 2 ulaagaa xumuraa darbuun filannoodhaaf dhiyaachuu isaanii boordichi addeessee jira. Haaluma kanaanii adde Laati Warqee Haayiluu fi obbo Taaddasaa Lammaan kaadhimamtoota xumuraa ta'uudhaan akka dhiyaatan boordichi addeesseetii jira. Namoonni kunniinis ministeera muummee Federii Dr. Abiy Ahmediif kan dhiyaatan yoo ta'u, namoota lamaan keessaa tokko walitti qabaa boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa ta'uun yennaa muudamanii mana maree bakka bu'oota uummataatiin karagga'u taas jedhameetu eeggama. Waajjirri daldala godina Harargee Bahaa daldaltoonni jimaa eeyyama daldala jimaa seera qabeessa ta'e akka baafatanii fi guddina dinagdee biyyaalessaa utubuudhaa fi akka socho'an waamicha dhiyeessee jira. Godina Harargee Bahaatti mariin gabaa jimaa irratti xiyyeeffate daldaltoota jimaa gabaa biyya alaatti erganii fi biyya keessatti dhiyeessan waliin magaalaa Hararitti mariin godhamee jira. Daldaltoonni maricha irratti hirmaatanis mootummaan keellaa jimaa kaasuun kan isaan gammachiise ta'uu ibsuudhaan seera alummaa naannoo daldala jimaatti mul'atullee hambisuudhaaf taanii akka hojjetan dubbatanii jiru. Bulchiinsa godina Harargee Bahaa Aadde Fadiilaa Daawudii mootummaan rakkoo gama gabaa jimaatiin mudate furuuf jecha cichee hojjetaa jira jettee jirti. Daldaltoonni jimaa daldala seeraan alaa irraa bilisa ta'uudhaan karaa seera qabeessaa qofaan jimaa akka daldalanis hubachiisanii jiru. Itti gaafatamtuun waajjira daldala godina Harargee Bahaa Sister Meeymaraa Muhammad daldaltoonni eeyyama daldala jimaa biyya keessaa fi alaa yennaa gabaabaa keessatti baafachuudhaan daldala jimaa seera qabeessa tumsuu akka qabanis hubachiisan. Odeeffannoo keenya kabiyya alaarraa arganneen ammoo Israa'eel fi Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 7tiin duuba lolatti deebi'anii jiru. Haga ammaatti dhukaasa waliigaltee dhukaasaatiin duuba eegalameen Israa'eel lammiilee Falastiin 175 galaafattee jirti. Lammiileen Falastiin firoottan isaanii haleellaa qilleensaa Israa'eelitiin du'an gadda keessaa jiranu ammas lolatti deebi'uun isaanii daran kan isaan gaddisiisu ta'uu miidiyaaleetti himaa jiru. Eega guyyaan waraana dhaabuu 7 xumurameen duuba ammoo iddoowwan 400 Hamaas jira jettee yaadduu Israa'eel adda baafachuu tumuusi addeessee jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo haleellaan kun mandara tokko guutumatti kaballeessaa jiruu fi maatii dabalatee namoota nagaa balleessaa akka jiru ibsuudhaan balaaleffatee jira. Kun kanaan atoo jiru ammoo imbaasii Ameerikaa bulchiinsa Ameerikaa Joorjiyaa jiru fuulduratti mormitoota keessaa namni tokko ibidda fi qassiisee if guggubee fi dhadha'uusaa gabaafamee jira. Poolisiin akka jedhutti namni kun imbaasii Atlaantaa jiru fuuldura dhaabbatee boba'aa fayyadamuun ibidda nafa ififirsee akka if guggubeellee addeesseetii jira. Umurii fi koorniyaan nama kanaas haga ammaatti kaaddaa hin baafatin yoo ta'u, qondaalli eegumsa balaa Ameerikaa tokkos nama kana waliin gubachuu kan ibse yoo ta'u, nama kana lubbuu isaallee kan hin bahin yennaa ta'u haga ammaa yaalarra jiraachuun gabaafamee jira. Qocaan warra Siisheels umurii dheeraa addunyaa kanarraa jiraate ganna 191ffaasaa kabajataati jira. Gabaasa UPI ammoo kennaa direjii akka itti aanutti dhiyeessiti. Bineensi buleessi addunyaa kanaa waggaa 191ffaasaa kabaje. Bineensi lafaa lubbuu qabu qocaan addunyaa irratti hangafatee maqaan isaa Joonaataan jedhamu guyyaa dhaloota isaa waggaa 191ffaa odolaa Heleenaa keessatti kabaje. Garuu umuriin isaa kana caaluu mala jedhama. Umuriin Joonaataan sirrii ta'een beekamu. Garuu bara 1882tti yeroo Siisheel irraa gara odolaa kanatti fidamu yoo xiqqaate umuriin isaa waggaa 50 waan ta'eef umuriin isaa waggaa 191 ta'uu danda'a. Tarii immoo isaa ol ta'uu akka danda'u galmeen
dinqisiisoo addunyaa beeksiseera. Joonaataan bineensa lafaa lubbuu qabu addunyaa irratti isaan gafaa yoo ta'u akkasumas seenaa tartiil keessatti isaan gafaa ta'uun galmaa'edha. Qocaan inni guddaan Seychelles yoo ta'u umuriin isaa giddu galeessaan gara waggaa 150 ta'a. Miira urgaa'uu dhabuu fi dhukkuba ijaatiin jaamaa ta'us fedhiin nyaataa isaa ammallee cimaadha jechuun ogeessi beelladaa Joo Hoolins GWR'tti himeera. Haga ammaatti torbanitti al tokko kuduraa fi muduraa harkaan nyaachifamaa jira. Kun kaaloorii isaa dabaluu qofa osoo hin taane konkolaachiftoota barbaachisoo meetaaboolii isaa viitaaminii, albuudaa fi elementoota xiqqaa ta'an ni kenna. Joonaataan mana jireenyaa naannoo odolaa Heelenaa kan ta'e Plantation House keessa waggoota 141 jiraachaa ture. Umuriin qocaa tokko giddu galeessaan waggaa 80 hanga 150tti kan tilmaamamu yoo ta'u darbee garuu sanyii qocaa tokko waggaa 250 jiraachuu akka danda'an qorattooti ni himu. Maddi oduu UPI. Dubartiin Hindii rifeensa dheeraa lolloqaa qabaachuun dubartoota addunyaa mara caaltee mul'atte takka galmee dinqisiisoo addunyaatti galmeeffamteeti jirti. Liyaa Taaddasaa immoo dabalata isaa qindeessitee jirti. Dubartiin Hindii addunyaa kana irraa rifeensa dheeraa qabaachuun galmee dinqisiisoo addunyaatti galmoofte. Rifeensi bareedina qofa osoo hin taane keessattuu rifeensa dheeraa qabaachuun dubartootaaf madda miidhaginaati. Yeroo ammaa kana ammoo rifeensi dubartootaa gatii qaalii ta'een gabaa addunyaa irratti gurguramaa jira. Itoophiyaa keessatti ammoo rifeensi dubartootaa yookaan human hair hanga birrii 200 olitti gurguramaa akka jirus ni himama. Dubartiin Hindii ganna 46 umurii ishee waggaa 14 irraa eegaltee rifeensa ishee muranne. Rifeensi ishee guddaan yeroo safaramu dheerinni isaa meetirii 7 fi inchi 9 ta'uun rikeerdii addunyaa galmeesteetti. Ismiitaa Rivaastivaa kan Uttar Pradesh irraa rifeensa dheeraa nama lubbuun jiru irratti rikeerdii galmee dinqisiisoo addunyaa kan badhaafamte. Akkaataa rifeensa dheeraa taphattoonni Hindii bara 1980 irraa kaasee ispoortii agarsiisan irraa kaka'umsa akka argatte dubbatteetti. Aadaa Hindii keessatti waaqoliin dubartootaa akka aadaa isaaniitti rifeensa baay'ee dheeraa qabu turan. Hawaasa keenya keessatti rifeensa muruun akka waan safuu cabsaniitti ilaalama. Dubartoonnis rifeensa kan guddisan kanaafidha jechuun Rivaastivaan galmee dinqisiisoo addunyaatti himteetti. Rivaastivaan yeroo dhiyootti rifeensa ishee muruuf yaada akka hin qabnes ni dubbatti. Hangan danda'etti rifeensa koo nan kunuunsa. Jireenyi koo rifeensa koo keessa waan jiruuf yoomiyyuu rifeensa koo hin muru. Caalaatti akka guddatuuf hammam akkan kunuunsuu danda'u ilaaluun barbaada jechuun dubbatteetti. Maddi oduu UPI'dha. Kooriyaan kaabaa saatalaaytii basaasaa fayyadamuudhaan waan mana siyaasa Ameerikaa White House keessatti hojjetamaa jiru hunda isaatiiyyuu ilaalaa jira jette. Warri lixaa ammoo dhuguma biyyattiin kana raawwachaa jiraachuu isii shakkii akka qabanis addeessanii jiru. Bulchaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un waa'een saatalaaytii basaasaa kanaa afaan isaa kan hin buune yennaa ta'u guyyuma guyyaadhaan waa'ee saatalaaytii kanaa leellisutti hufanii jiru. Bu'aa saatalaayitiin basaasaa kun argamsiisaa jirullee irratti hoogganaan kun gammachuu qaban yennaa garagaraatti ibsaa jiru. Miidiyaaleen biyyattii akka gabaasanitti Kooriyaan kaabaa taateewwan White House, Pentagoon fi buufataalee humna qilleensaa Ameerikaa keessatti raawwatamaa jiran hordofaa akka jirtu addeessanii jiru. Keessattuu ammoo sochii humna qilleensaa Ameerikaa qarqara kaaba lixaa fi daangaa garba Paasifiikii guuyiman jiru irratti dhiyeennaan hordofaa jiraachuu isee miidiyaaleen Kooriyaa kaabaa gabaasanii jiru. Laayisiitti buufata waraana Kooriyaa kibbaa fi magaalaa buufata galaana biyyattii Buusaan keessatti ta'aa jirullee akka hordofaa jirtu addeessanii jiru. Haalaa kanaatiin ammoo Kooriyaan kibbaallee saatalaaytii basaasaa akka gara hawaatti ergattee ibsitee jirti. Kun ammoo yaaddoo hamaa waraanni deebi'ee kaa jedhu naannoo kanatti uumaatii jira. Odeeffannoowwan keenya galgala kana akkasinitti himaa ture Amboruu Mashiiti. Nu filattanii waan nu hordofaa turtaniif galata guddaa qabdu. Yennaa osee qabaadha.